Qaamaan arguu malee jaaladhee hin beeku kanaan dura rakkoo immoo wal jaalachuu amma reefuun argaa jira. Immoo naadii godhee jaaladheen kun hojiiman karaara. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya hundi keessan bakka jirtanitti akkam jirtan guyyaa har'aa immoo eessa jira magaalaa Finfinnee naannoo Jamoo lama. Mee har'a maalan isin beeksisuuf deemaa maalan isin timuuf deemaa jira walumaan ilaalla walumaan agarra walumaan bu'aarra garuu waasaa ittiin himu na hordofa. Asumaan ol baanee gaafa dhufnu suutuma jenneetu walumaan deemee daawwannaa. Turtii gaarii godhaa na wajjin anumaa wajjin turtii gaarii godhaasi. Laaqanni irbaanni keessan irraa ana biraa hundi keessan na hordofa. Gamoon amma yaabbachaa jiru kun gamoo guddaadha. Gamoo kana maqaa isaas nuuf deemu gurguratti bakka nama deemaa jiru kun eessa akka ta'e walumaan ilaalla. Ani komeediyaan Firiik Bohaarsaati. Maali jechuun barbaade sirbuu keedanii bakkee jirraa hojii manni irratti yaa'anii soraadhe walumaan dura kottaa mallee kottaa walumaan kottaa. Bakkan deemuu keenya jira. Bakkan deemuu dhufe kun eessa akka ta'e waliin ilaaluuf deemna. Kanaan dura yeroo garaa garaatti peejii kanarratti argaa turtanii farniicharii kiyyaaf jira. Farniicharii kiyyaaf asirraa eegalla wanti xiqqoorraa kana meeshaalee mana keessaa, meeshaalee waajjiraa, meeshaalee bakka feetanii argachuudhaaf inni kun reef jalqabne malee xumuramne kiyyaaf jenna. Maqaan isaa farniicharii kiyyaaf. Gama waliin jalatti argattu kunuunsi argaa jirtu ol seenna ol seennee daawwannaa akka inni itti bareedu. Isa yang kata sakit Islam itu, wah muda lagi tadi. Akan je, negara, akan, bagaimana lagi? Harga kaman ini sebenarnya ni, furniture dia apa kata? Ajaib pasti je lah. Mereka nak mana kau tiba kita temu wis, bayar tu boleh je. Ajaib, kita stage silpina berban ni, stage silpina. Meeshaalee hin bitanna guyyaa ayyaana waggaati guyyaa barbaaddaniif meeshaaleen farniicharii kiyyaaf qopheessu meeshaalee jajjaboo akkasitti bakka kan kana caalan hedduu jira. Kanneen fa'aa argattu meeshaalee oriijinaala kan keessatti argamanii amma jaartii fuudhuuf hin jedha waan ta'eef gaafa fuudhe maaliin bitadha? Siree kan lallaquudha. Ajaa'ibadha as keessatti argamu. Baay'ee babbareedoodha. Farniicharii kiyyaaf Finfinnee yeroo dhuftan Finfinnee irraatii gara Jamoo lama gaafa geessan farniicharii kiyyaaf fuulduratti immoo gamoon irratti argamus gamoo kiyyaa fi hunda keessaniif iyyuu dhaamsa akka ta'uuf jechuudha. BMM Oroon qabeenya keessanii akkasumas yuutuubni dhaabbata kanaa wajjin jiru immoo bulloo kiyya jedha. YouTube bulloo kiyya jedhus yeroo dhiyootti ni dhiyaata. Meeshaaleen hawwatoon oriijinaala ta'an as keessatti argamu. Asumaan qoosaa tokko isin dhiyeesseetiin deema. Qoosaan kun immoo maal seetanii intalatu sirbaa ture. Mucayyoonni tokko sirbaa turteeti maal sirbisiisetanii. Warra dargaggoota waa hojjechuu barbaadaniif jechuudha. Akkasiin mooraalii godhatanii, hamilee godhatanii, fuulduratti waa hundayyuu hir'istanii akka waa hojjetaniif jechuudha. Sirba qoosaa tokko isin affeera. Maal isin affeeru laata? Jaalatamuu malee jaalladhe miti. Uyye margituu yaadachiisifan. Qaamaan arguu malee jaalladhe hin beeku kanaan dura rakkoo immoo wal jaalachuu amma reefuun argaa jira. Immoo naadii godhee jaalladheen kun hojiiman karaara. Egaa gaanii darbu itti heerumeen argaa jira waa mara. Obbo Barbeetti
Natutti baafate maqaa amala isaatu akka reetti. Obbo Gorbeetti, obbo Gorbeetti, obbo Gorbeetti. Rafaa oolee taabulaan barii mucaan torbeetti. Obbo Gorbeetti, obbo Gorbeetti. Anillee nan garagaluu jireenyi isaa maalitti deemti? Qaamaan arguu malee jaaladhe hin beeku kanaan dura. Rakkoo immoo wal jaalachuu amma reefuun argaa jira. Immoo naatti godhe jaalladheen kun hojiman karaara. Egaa gaanii torgu itti rumeen argaa jira waa mara. Obbo Gorbeetti, obbo Gorbeetti. Natutti baafate maqaa amala isaatu akka reetti. Obbo Gorbeetti, obbo Gorbeetti, obbo Gorbeetti. Rafaa oolee taabulaan barii mucaan torbeetti. Obbo Gorbeetti, obbo Gorbeetti. Anillee nan garagaluu jireenyi isaa maalitti deemti? Kanaaf rafaa ooluunii fi taa'aa buluun yoo hojiif ta'e malee akkasumaan yeroo fi balleessuun gadheedha akka ta'ee fi farnichariin kiyyaaf kana fakkaata. An komeediyaan Zeeks Bawaarsaati. Peejii keenyarraanis yuutuuba keenyarraanis akkasumas bulloo kiyyaa irratti ni argattanii yuutuuba sanas yeroo dhiyootti wajjinumaan promoot goona. Farnichariin kiyyaaf kana fakkaata. Meeshaaleen kun kana fakkaatanii gabaan bitachuu dhufee dhalaa keessa hiriira ta'e dhaabbachaa jira. Galatoomaa isiniin jedha. Boonaa Barraa 4K YouTube. Innis galatoomaa ittiin jenna kaameraan wajjin jira. Thank you so much for the very good result.